amalan qabdaaka utaalee yeroon dutee ka'uu utuu sinaan taanee abbaa koo fikri nan danda'u situ naaf dhiibee miidhamaa beelaa marrummaan koo Toota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii kiyyaa nagaa waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo haaraa qabadhee isinitti deebi'ee jira jechuudha. Akkuma beekame kana dura viidiyoo isin hojjedhee ture. Rifeensa keenya maaliif fuula duraan nu jalaa dhuma kan jedhu qabxee 5 tokko viidiyoo isin hojjedheen ture jechuudha. Har'a immoo akkamitti rifeensa fuula duraan nu jalaa dhume yeroo gabaabaa keessatti deefachuu dandeenya yookiin biqilfachuu dandeenya kan jedhu isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Asitti kan argitan tokkoffaa irratti kan argitan jechuudha. Haala kanaan zayit qobboo fi zayituuna walitti dabalee qodaa kana fakkaatutti naqadhee jira jechuudha. Ani isin akkuma barbaadanitti qodaa isinii mijatutti naqachuu ni dandeessu. Asitti immoo kuni oiliidha jechuudha. Oilii kanas akkatti qopheeffadhee jira jechuudha. Asitti immoo kan argitan baaleziniidha jechuudha. Haala kana fakkaatuun baalezinii qopheeffadhee jira jechuudha. Akkasumallee maankaa qopheeffadhee jira jechuudha. Amma maal gochuu qabna jechuudha. Kana zayit qobboo fi zayituuna fal'aana kana lama fayyadamna jechuudha. Oilii kanas fal'aana lama fayyadamne jechuudha. Isinis waan itti waliin makattan qopheeffachuu qabdu jechuudha. Akkasuma baalezinii kanas maankaa lama fudhanna jechuudha. Maankaa lama walitti fayyadamne jechuudha. Ani isin agarsiisuudhumaaf waan ta'eef isin meeshaa isin mijatutti qopheeffachuu dandeessu jechuudha. Meeshaatti waliin makattanii qopheeffachuu biraa qabaachuu qabdu jechuudha. Fakkeenya kana isinitti agarsiisa akkasitti akka fayyadamtaniif ani waan ta'eef. Kanaafuu kana sadanii maankaa lama kana qunxuranne jechuudha. Meeshaatti erga qunxuranne sirriitti waliin makna jechuudha. Sirriitti waliin maknee wal fudhachiisuu qabna jechuudha. Erga waliin maknee wal fudhachiisnee rifeensa keenya fuula duraa hanga caafitti jechuudha. Sirriitti dibanna jechuudha. Yoo fakkeenyaaf rifeensi keessanii baay'ina qaba ta'e ani fal'aana lama isinitti agarsiisa jechuudha. Isin immoo itti dabalachuu akka baay'ina rifeensa keessaniitiin itti dabalachuu dandeessuun isiniin jedha. Kanaafuu fuula duraa hanga caafitti erga dibannee maasaajii goona jechuudha. Inni guddaan wanta dibanne tokko dibachuu qofa osoo hin taaneef kan faayidaa qabu maasaajii gochuudha jechuudha. Maasaajii jechuun immoo gabaabumatti waliin makuu yookiin sirriitti waliin ga'uu jechuudha hordoftoota kiyyaa. Erga akkasitti maasaajii goonee jalatti feestaalii namni wallaaltan hin jiru jechuudha. Rifeensa keessanitti feestaalii hidhattanii gubbaarran shaashii hidhattanii daqiiqaa 30 akka haala hojii keessaniitiin jechuudha. Sa'aatii tokko osoo isinirra ture waa tokko wanta rakkoo qabu miti kun baaleziniidha fi zayit qobboo fi zayituuna fi oiliidha waan ta'eef wanta rakkoo fidu tokko yoo hin qabu jechuudha. Yoo hojiidhaaf isinitti hin tolle ta'e daqiiqaa 30 yoommoo yeroo qabdu ta'e sa'aatii tokko ofirra tursiistanii sana booda ni dhiqattu jechuudha. Kana torbeetti jechuudha. Torbeetti yeroo 2 yoo fayyadamtanii ji'a tokko keessatti haalaan rifeensa fuula duraan isin jalaa dhume deefachuu hin dandeessuun isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Viidiyoon kiyyaa kanumaadha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dandeessu. Gorsa qabdaniif yaada qabdan koomentii alanaa godhuu hin dandeessuun isin jedha. Viidiyoon kiyya immoo yoo isinitti tolee isin gammachiise laayikii naa godha. Warri YouTube chaanaalii kiyyaaf immoo haaraa taatanii YouTube chaanaalii kiyyaa sabskiraaybii gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamaan isiniin jedha. Baay baay.